jirtu karaa ajajaa olaanaa Abaaboo Jaalmarroo Dirribaa Lammeessaa isiniif dhiyaata. Jaalmarroo Dirribaa Lammeessaa gara fuulduraatti isin affeerraa gara fuulduraatti nu simadha. Haasaa dheeraan qabu haasaa gabaabaa tokko mee duraan dursee hundi keenya iyyuu bakka jirru ol kaanee haa dhaabbannu. Hundi keenya bakka jirru ol kaanee haa dhaabbannu. Sagaleen koo ni dhaga'ama. Hayyee bakka amma jirru kana akka geenyuuf jaallan qaqqaalii lafeen isaanii fi dhiigni isaanii gammoojjii baddaa baadiyaa fi magaalaalee Oromiyaa keessatti cabee fi dhangala'e isaaniin yaadannoo sammuu daqiiqaa tokkoo isaaniif qaabannee gara sagantaa keenyaatti seennaa. Daqiiqaa tokkoof jaallan qabsoo qaqqaalii hiree kana dhabanii garuu immoo nuti jiraannee guyyaa kana akka arginuuf sodaa tokko malee lubbuu isaanii qaalii nuu kennan ni yaadanna. Hayyee fayyaa ta'a. Itti aansuun jaallan waraana bilisummaa Oromoo kaadhimamtoota har'a ammoo miseensa waraana bilisummaa Oromoo ta'uuf asitti argamtan gooticha waraana bilisummaa Oromoo bakka kana jiruu fi kutaalee Oromiyaa garaagaraa keessatti Oromiyaa fi saba Oromoof waardiyaa dhaabbatee jiru qondaalota waraana bilisummaa Oromoo kabajamaa uummata Oromoo abbootii haadholii dargaggoo shamarranii fi daa'imman sagantaa kana bakka kanattis argamtanii haa ta'uu bakka biraa jirtan uummata Oromoo maraa baga guyyaa har'aa geenyee bakka kanatti wal argine baga waliin geenyee isiniin jechuun barbaada. Sabni Oromoo sabni guddaa kun akkana of galchitan hin barbaada. Na of galchaa, na of galchaa, na of galchaa. Asumaan uummata Oromoo kanas jirus guutuu dachee Oromiyaa bal'oo kanarra ka jiru saba Oromoo dhiifaman sin gaafachuu barbaada. Na of galchaa. Dhiifamni sin gaafadhu. Nuti ilmaan keessan kan gudeeda keessan irraa dhalanne bakka nu eegdanitti akka nu eegdanitti bakka nu yaaddanitti akka nu yaaddanitti argamuu dadhabne. Kanaafan dhiifama sin gaafadha. Dhiifama nuu godha. Wanti dhiifama sin gaafadhuu fi waraanni bilisummaa Oromoo kaayyoon saba kana gaachanni saba kana saba kanarraa roorroo bara dheeraa harqoota gabrummaa qolachuuf goleelee Oromiyaa keessa jiru akka barbaaddaniif bakka barbaaddanitti argamuu dadhabuu keenyaaf bifa saba kana madaaluu danda'uun saba kanaaf waan malu yeroo malutti argamsiisuu dadhabuu keenyaan sababa keenya imimmaan haadha hiyyeessaa yeroo irraa yerootti dhangala'u qooruu dadhabuun akka leencaa baroonnee dachee Oromiyaa kana bosona gammoojjii baddaa baadiyaa magaala keessatti dhaadataa turre deebinee immoo akka adalaa
yookaan akka hantuuta gumbii uruu mandara keessatti rakkoo uumneerra. Nuuf kalchaa dadhabbii qabdu nu nyaachistanii nu obaastanii bakka fagoorraan fuutanii bakka fagoommoo akka deemnu abdii nurra kaa'attanii imaanaa sana sharafneerra. Akkatti sharafnetu jira walumaan nuuf kalchaa dhiifama nuu godhaa. Saba kana saba guddaa gaanfa Afrikaa saba isaa silaa waan maluufi qabu waan malu sana kennuu irratti waan hanqisni jira Oromoo. Kanaaf hin dhiifama sin gaafachuu barbaada. Boossaniittu, dhiitamtaniittu, dadhabdaniittu, godaansifamtaniittu, hidhamtaniittu, ajjeefamtaniittu. Haala akkasii kana keessatti maatiin tokkichi ilmaan qabu haatiif abbaan saayyuu tokko ta'ani ijoollee obbolaa gadameessa tokko keessaa turuu tokko boraafattee baate suniyyuu yeroo hedduu walqixa namaa hin guddattu. Tokko dabeessa, tokko goota, tokko beekaa, tokko wallaalaa, tokko hattuu ta'uu danda'a, tokko maqaa abbaa yaamsisa. Kanaafuu waraanni kun kaleessa lama sadii qawweensaas caccabaadha jedhamaa ture. Har'a garuu lakkoobsi isaa 1,000 2,000 osoo hin taane 1,000 baay'ate golee Oromiyaa kana hundumaa keessatti qabsoo hadhooftuu taasisaa jira. Qabsoo hadhooftuu akkasii taasisaa jiru keessatti ammoo akkuma isiniin jedhe maatii ijoollee haadhaaf abbaa tokkoo keessaayyuu kaan rakkoo uumuu danda'u ni jira. Nu keessas maqaa keenya kan xureesse dhiiga keenyatti kan bishaan naqe gootummaa keenyatti kan daaraa dibe maqaa keenya bareedaa maqaa gaarii kasabni nuun dhaadatuuf nu jaallatu kan xurii dibe nu keessa ni jira. Sanan bakka bu'ee dhiifama sin gaaffe Oromoo dhiifama nuu godhaa. Yoo rakkattan yoo dhiphattan inni kun akeeka keenya miti. Maatii guddaa maatii lakkoofsisaa guddate saba guddaa kana bakka bu'e keessaa namni yartuun maqaa kana nu xureesse ni jira waan ta'eef inni kun qabsoo kana qaba, rakkoo kana qaba. Bal'inatti deemuu fi rakkina irra tarkaanfachuun dirqama waan ta'eef kun nu mudate. Kanaaf hin dhiifama sin gaaffe Oromoon garaa balleessi diinaafuu dhiisee hammatee waliin jiraatu ilmaan kee maatii kee kan guddistee qabsoof laatteerraa dararamni akkasii yoo si mudateera ta'e durraan laaliinaa nutti hin qabamiinaa qabsootu kana qabaa. Ammas dhiifama sin gaaffe dhiifama nuu godha. Kanatti aansee inni kaleessa fagoorraa kunno jedhanii har'aas dhiyoorraa kunoo jechuu edda jalqabnee bubbuleera. Bilisummaan dachee kanarratti addunyaa kanarratti tola dhufe tokkoyyuu hin jiru. Itti dhiiganii lafee itti cabaniitu argatan. Impaayeroonni hedduunis tola hin diigamne. Warri har'aa humna qabu, irree qabu, addunyaa kana raasu kaleessa akkuma keenya turan, rakkoo keessa turanii, qabsoo keessa turanii, wal'aansoo kana fakkaatu keessa darbani. Rakkoo wal fakkaataa har'a nuti keessa jirru waggoota hedduu duradha bira darbani. Tola as hin geenye. Nutis tola wayitti ba'uu hin dandeenyu. Elaa sibiila jira. Sibiilli yeroo hundumaa ibidda keessa seenee diimeffamee burruusaan tumama. Diimeffamee burruusaan tumamuun suni
akka hin dhommogne akka hin damne sibiila jabaa akka ta'uuf du'aa jirra eeyyeen du'aa jirra hidhamaa jirra eeyyeen hidhamaa jirra qe'ee keenyarraa buqqa'aa jirra eeyyeen buqqa'aa jirra dararama hamaa suukkanneessaa jechaan ibsuu hin danda'amne eeyyeen keessa jirra inni suni nun jiilchine nun laaffisne nun jilbeeffachiifne duubatti nun jeebisne akka sibiila sanaati nu jabeesse kanaaf Oromoon har'a hin jilbeeffatu duubas hin deebi'u harkas hin kennatu qabsoo Oromoos hin sharafu waan kaleessa galmaan ga'uuf baane yoomiyyuu galmaan ni geenya kanaaf duuti dararamni buqqa'uun hidhaan ajjecha yoomiyyuu duubatti nun deebisu waan baaneefi galmaan ni geenya warri har'aa ollaa waliin qabnu biyyoota impaayera Itoophiyaa keessa jiran kana yoo ilaaltani hundumti isaaniiyyuu hidhataniiru hidhachaas jiru kanaan dura hidhachaa turan impaayeritti kana keessatti yeroo hundumaa lola boqonnaa hin qabne yeroo irraa yerootti bifa jijjiirrachaa tasgabbiin tokko yoo too hin jiraatiin itti fufetu jira yeroo hundumaa sabni boo'u hin hidhanne qophii hin qabne hin ijaaramne Oromoo har'a sun seenaa ta'aa jira Oromiyaa keessatti dachee kanarratti samii kanaa gadi dachee kanarratti kan nu daangessu tokkoyyuu hin jiru Oromiyaa bal'oo kana waliin ni geenya qaanqeen kaleessa ifte har'a guca taatee hangaatee Oromiyaa hundumaa keessatti ifa kennaadha jirti kun yoomuu duuba deebi'uu hin danda'u yoomiyyuu duuba deebi'uu hin danda'u ololli akka tiksee looniitti nu ilaalani daa'ima tapha hin quufne yeroo taphattee dadhabdu deebitee galtii waraanni bilisummaa Oromoo har'a citee hafee jiru kunis daa'ima tapha hin quufne waggaa 4 3 2 hanga har'aa kanumatu jedhamaa jira qawween keenyi caccabaa jedhamaa ture sun humni keenyi dadhabaa jedhamaa ture sun lakkoofsi keenyi xiqqaa jedhamaa ture sun qawween har'a qabnu hundumtisaa galanni mootummaa abbaa irree impaayera Itoophiyaa bulchaa jiruuf haa ta'u dugda isaarraa hiikkannee kan inni yeroo hundumaa harkaa qabna mootummoonni biyyoota adda addaa mootummaa kana ijaaruuf qawwee itti hidhan qawwee isaan hidhan hundumtuu har'a dugda gatiitti mudhii oboorra jira kan noofe kan mootummaan kun kadhatees haa ta'u bitatees gargaaramees hidhate hundisaa irree oboon hiikamee oboo harka jira kan nu harka hin jirre kan mootummaan kun kadhatee argate kan nu harka hin jirre diroonii qofa sanas borni hiikkanna ni dandeenya ni goona gochaas jirra lolli keenya kaleessaa taakkiyaa saglii muraasan dabarre har'a birgeedii koorii kutaa waraanaatiin itti deemaa jira hin dhaabbatu lolli keenya kaleessaa nama humna qabu kaariyee harkaan qabu kafiigee jalaa ba'u dargaggeessa qofa barbaadaa ture har'a Oromoo qophaayi firas qabna arganneerra ni hidhanna ni hidhachiisna harmootiinuu abbootiinuu itti
haadholiin keenyiif abbootiin keenya itti hirmaachuuf deemtu. Yeroon isaa gara guduunfaatti dhiyaateera. Aduun barii bilisummaa alaabaa Oromoo irra jirtu ba'uuf jirti. Waan hojjechaa turre beekna. Ammas waan hojjechaa jirru beekna. Boris waan hojjennu beekna. Kanaafuu eessaa kaanee eessarra deemaa turre eessa ga'uuf deemna. Yeroon amma itti jirru sa'aatii 11ffaa galcha loonii irra ga'eera. Loon keenya sassaabbachuuf qophii irra jirra. Mootummaan kun butuqchiisuu keessatti qooda guddaa kan qabu waraana bilisummaa Oromooti. Mootummaa abbaa irree gaanfa Afrikaa keessatti barbaadamu. Mootummaa abbaa irree nagaa eegsisuuf addunyaan kun filataa ture. Mootummaa abbaa irree hiriyyoonfachuuf bara hedduu gargaarsi miileenaan itti dhangala'ee qawween kan barri kun qabu itti hidhame kan lolee saaxile waraana bilisummaa Oromooti. Har'a lola kaaba Itoophiyaa keessatti adeemaa jiru ilaala namni. Lolli suni lola yeroo dhiyoo ka'e. Lolli sun otoo hin ka'in dura waraana mootummaa abbaa irree Itoophiyaa yeroo jalqabaaf cinaacha isaa laafaa kan tuttumatee saaxile waraana bilisummaa Oromooti. Waraanni kun yoo waliin dhaabbatu, yoo tokkummaa qabaatu, irree yeroo qabaatu, waraana gaara raasu, waraana galaana addaan kutu, waraana dhiiga isaa dhangalaasee daakee ce'u, waraana lafeesaa harcaasee riqicha dhaabu, waraana akkasiirra ga'eera. Kana keessa'u gadheen ni jira, eeyyeen ni jira. Bishaan guddaa yeroo hundumaa bo'oo tokko qofaa qabatee hin lola'u. Bishaan guddaa yeroo hundumaa bo'oo tokko qabatee lola'u keessaa bishaan bo'oorraa boru ni jira. Bishaan bo'oorraa boru suni hangamuu ta'u biyyoo gogaa keessatti hafa malee lola'ee galaanatti hin dabalamu. Humni yeroo hundumaa galaana guddaa bo'oo tokko keessa dhangala'u irraa citee hantuuta gumbii mandara keessatti deebi'ee haadha hiyyeessaa boosisu inni sunoo sirna ni qabsiifata. Sirnatti ni deebi'a. Hin sodaatinaa. Tokkummaa ni qabna. Ajaja tokko jalatti sochoona. Seera tokkoon bulla. Kanaafuu inni bishaan xiqqaan bo'oo guddaa keessaa ba'ee biyyee xiqqoo keessatti lafa gogaa jiisuu hin dandeenye sun yeroof sin boossisa. Yeroof sirratti irraa kaafee ajaja tokkicha sana jalaa hin ba'u. Mukti guddaan yoomiyyuu hiddisaa dameensaa waliin jiru lalisaadha. Muka sanarraa ammoo garuu dameen tokkittiin cittee buute yeroof jiidha qabdi fakkaatti malee ni gogdi. Inni akkasi sirna dhablummaan keessumaa yeroo jabaataa, yeroo humna godhataa, yeroo lakkoofsaan baay'ataa, yeroo lafa qabataa deeman hattuun nama rakkise iddoo dhaqu dhabe gaafa waraanni bilisummaa Oromoo naannoo qabatee sirna mootummaa tortore diigaa deemu, sirni mootummaa tortore qawwee gataa deemu hattuun qawwee qabu jira. Hattuun akkasii qawwee kaasee gara dhaqu yeroo dhabu namatti dabalama. Hattuun akkasii namatti dabalame ammoo xurii nama diba. Haala akkasiitiin baay'inni keenya furmaata ta'uu caalaa yerootti rakkoo nutti ta'u jira. Ammas sadarkaa kanarra geenya. Kana qabsootu fide. Aagati. Taa. Waa dhaga'uu feetu? Dhaga'uu feetu? Maali? Maal dhaga'uu feetu? Waan keessa jiru dhaga'uu feetu?
waan waliin gochaa turre akka walitti hin dhufeetu kanaafuu horee dhaggeeffadhaa dhaggeeffadhaa kan eenyunnuu kenne Oromoo dhiigaan finne ni tikfanna miti dhiigaan finne nuti riphee lola bosona jirra ollaa keessa jirra miti tola nuu kennanii tola nuun kennine dhiigaan finne kanaafuu dhiigaan tiksina waa walitti nuuf jirra dhaggeeffadha hin ga'u jirtu miti callisaa qaamaa booddee akkas godhi jennaan waanuma godhi jedhamte godhi callisi warri keessa jirtus callisinee boof haa dhaabbatachumatti lafa amma irra jirru kan bakka amma jirru kan aanaa amma keessa jirru kana akka amma jirru kanatti akka jiraannuuf daa'ima keessan meeqa dhabdan goota keessan meeqa dhabdan kichuu meeqatu xobbeetti cite akkasi miti Oromoo tola nuun laanne bakka kan Oromoon bakka hedduu jiru iyyuu hin dandeessanii mootummaa humna qabu bara baay'ee ijaarame gargaarsa hedduu qabu meeshaa jabanaa baay'ee hidhate hin dandeessan nuun jechaa turan dandeenye moo hin dandeenye irra miti arree waan xiqqoo tokko yeroo daqiiqaa hamma ta'eef ofirra gattaa'umaa dadhabna ree uummanni naannoo kana aanaalee walitti ejjanii jiran 3, 4, 5 waan dandeessan iccitii mana keessanii daa'ima mana keessanii bahee wareegama kaffalee dachee kanarratti akka ofiin of bulchinu nu taasisee hunduma isaa manni haalakkaa'u waan waliin beeknu waliin beeknu bakka kana tolan geenye maatii keessaa nama tokko 2, 3 wareegameera bakka kana namni jaalatee jaalalaan nutti hin laanne humnaan harka garagalchinee duubatti micciirree holokkoofneetu keessaa fudhanne kuni tikfamuu qaba asirratti dhaabbatu har'a ijoolleen keessan kumaatamaan bakka kanan jiran lolli keenyi daangaarra miti asirra tarkaanfateera galaana hedduu ceera tuulluu baay'ee darbeera tarbee bu'aa bayii hedduu qaxxaamureera handhuura nu ciniinani handhuura irraatti buqqisna kanaafuu gara handhuuraatti deemaa jirra inni kun hin dhaabbatu har'a konkolaattonni dhibbootaan kumootaan gara Wallaggaatti fe'amaa turani hin jiraatan lolli sadarkaa qaba lolli yeroo qaba lolli mala qaba sadarkaa duraa asumatti eegallee asumatti du'aa turre 2 du'aa turre 3 du'aa turre 5 du'aa turre harka du'aa turre gammoojjii keessatti lafa haatiif abbaan daa'ima isaanii dhiiga isaanii turuu isaanii bakkatti wareegame hin argine waraabessi lafee isaarraa qoqoree allaattiin foon isaa soorattee duuti isaallee hin himamne wareegamni isaallee galmee seenaa jaallansaa biratti katabame malee Oromoon yoom eessatti akka wareegame quba san qabne lolli keenya gammoojjii keessatti ture gammoojjii sana keessaa dhiibbannee lafaa kaanee injifannee gara baadiyaa Oromiyaatti ol baane gaafa ol baane sana akka ooyiruu abbaan ooyiruu qofaa yeroo qotus yeroo meesus yeroo aramus yeroo hundumaa qofaatti rakkate midhaan facaase midhaan faca'u sun garuu gaafa biqilee guddatee daraaree firii godhatu
namni inni argu jiidaa namatti tola. Akkatti qotee fide garuu abbaa qonnaa sana abbaa horuu sanaaf beeka. Baadiyyaa keessa inni mul'annee yaane mana tokko keessaa yeroo bishaan nuu laattan, yeroo midhaan nuu laattan madaa qabna. Madaa keenya numa beeka. Irri keessi keenya garuu ni bareeda. Rifeensa qabna, daabee facaafna, ni uffanna, ni hidhanna. Inni kuni abbuma ooyiruu sanaatu beekaa. Akkatti qotee achiin ga'e warruma qote sanatti beeka. Baadiyyaa Oromiyaa keessa gaafa dhangalaanee deemaa turre Oromoon abdii nurra kaayattan. Hin sodaanne Jaallaggasaa Waqiitu asitti wareegamee siidaa sana gadi dhaabeera. Daandii sana xurree sana tattaraareera. Waan qabdaniin nutti fiigdan koddaan qabnu, eeleen qabnu, waan hafannu, waan uffannu hin qabnu. Tokko keenya manatti nu simattan, nu obaastan, nu nyaachistan. Sanarra immoo darbee Oromoon isa kaleessa ijoollee isaarraa qawwee hiiku, ijoollee isaarraa eeboo hiiku, otoo isheen dhaanamtuu, otoo isheen duutuu, otoo isheen hidhamtuu mootummaa waliin immoo deebi'ee jaarsummaa taa'ee ijoollee isaa harka mootummaatti dabarsee kennee hiisisaa ture. Sana lakkise, qabsootu sana fide, dhiiga sana fide, waliin hiriiree lolutti ka'e. Oromoon sadarkaan amma inni irra jiru ijoollee isaa mootummaatti fincilanii jechuurra darbeetu mootummaan abbaan irree naan taane jiguu qabas waliin lolaa jedheetu waliin hiriiree lolaa jira jechuudha. Sadarkaa sanarra ga'e. Qabsoo sadarkaa sanarra ga'e baadiyyaa Oromiyaa keessaa baasneetu gara magaalaatti. Isa dura magaala keessaa ba'ee baadiyyaa irraa gammoojjiitti nu adamsaa ture. Gammoojjii keessaa baanee baadiyyaa keessaa immoo baanee magaala keessatti adamsineetu buqqisuutti kaanee jiru. Dabareen sun gammoojjii keessatti osoo hin taane magaala keessatti ta'e. Ammoo magaala keessaa gara bakka handhuura nu ciniinanii gara magaala Finfinneetti. Oromiyaan handhuurri ishee lafti tufaamunaa Finfinneen yoo waan achi oomishte alaabaan kun asitti dhaabbate asitti tikfamuu hin danda'u. Oromoon hiriyyaa argateera. Hiriyyaan arganne qabsoo keenya sharafnee miti. Albuuda keenya laannee miti. Sadoo Oromoo gurgurree miti. Qabsoon irraanaa hooqisiinoo qa'a. Akkaataa kanaan hiriyyaan arganne qabsoo qawwee kaleessa nurraa eegame kumaatamaan hidhachuu sadarkaa dandeenyu irratti waa hojjenneerra. Kanaaf Oromoo hidhachuuf qophii. Kanaaf qophaa'e jaartan jenna, jaartiin jenna yeroo isaatu ga'eera. Hiriyyaa arganneerra. Hiriyyaa arganneerra sadarkaa sanarra geenyeerra. Hiikkannee lollee humna taane. Humna kan ta'e jabaa eenyuun hin jiru. Naafaan mo'atuu jaallattu. Kanaaf dugda diinaarraa hiikkannee kan hidhanne ittiin deebinee jabaanne jabaa namni hin jibbuuf hiriyyaa arganneerra. Warri ololu, warri bololu keessumaa qabsoo waggaa hedduu dhiiga ilmaan Oromoo kuma kitil sooratti warri gurgurate warri sun har'allee nu biraan hafu. Iyya qofaaf hin deemina. Hojii dhiistanii dhuftanii as ta'aa jirtu. Namni hojii hin qabne hin jiru. Waa barbaachedde dhuftee waa dhagaye. Waa dhageessu san immoo hojiitti hiiki. Hankanaachi kan kaleessa harka duwwaa lollee nu harkaa fudhatan
har'a qawween lollees nu harkaa fudhachuu ni danda'u. Kana quba qabaadhaa. Hubattanii? Kanaafuu inni kaleessa qawwee nurraa hiikaa ture, inni hiikkatee galesi har'a dhugaa keenya beeka. Dhugaan keenyi kun silaa gaabbanii as deebi'anii isin ilmaan keenya nutu sin leenjite, nutu sin bobbaase, nutu sin guddise nuun jedhanii waan kaleessa gooneef nutti fakkaatee waan dogoggorreef dhiifama jedhanii nutti deebi'u caalaa wanti kaleessa godhan isaan qaanesse. Qaaniin sun immoo inaaffaa dhalee, inaaffaan sun immoo shira dhalee. Shirri sun waraanni bilisummaa Oromoo ilmaan keessan asitti argitanii fi gammoojjii baddaa Oromiyaa keessa jiran akka isaan miila lamaan lafa qabatanii hin dhaabbanne, akka yeroo hundumaa burjaajiin uumamu, akka yeroo hundumaa bitintiriin uumamu, akka yeroo hundumaa diigamsi uumamu gochootti jiru. Quba qabaadhu. Warra shirri waliin dhalatee, waliin jiraate, waliin guddate, waliin dulloome gara boolla awwaala isaaniitti waliin deemaa jiru. Warra ilmaan hedduu kaleessa isaan bira wareegamte gatee haadha hiyyeessaa daa'imni ishee ni dhufaa achiin hafaa adda hin baafanne qara ilaalaa hafte, ija keessa ilaaluullee qaanii hin qabne nyaara haaddatee ashaboon ija dhiqatee har'a dhufee magaala Oromiyaa keessa jirutu jira. Warra kaleessa alaabaa impaayera biyyittii, alaabaa nafxanyootaa kasabni Oromoo keessatti of hin argine, alaabaan kunan keenya miti jedhanii ijoollee Oromoo barsiisanii fudhachiisanii alaabaa akkasiin mormineedhanii irra ejjechiisanii alaabaa immoo bakka nu buutu iftuu hangaatuu sanaan keenya jedhanii jalatti wareegama kaffalchiisaa turan har'a galanii du'aniillee kabajaa dhabanii. Galaasaa Dilboo kaleessa beeki hayyuu duree ABO'ti ture. Alaabaa kaleessa balaaleffateef tuffate ittiin maramee awwaalame. Oromoo akkas ta'uun barbaannu, akkas ta'uun feenu, ejjennaa qabna, tarsiimoo qabna. Ejjennaan hin jijjiiramu, tarsiimoon hin jijjiiramu, tooftaan jijjiiramuu danda'a. Eenyu waliin yoom hiriyoomna, eenyu waliin dhaabbannee lollaa, eenyuun immoo yoom lollaa. Kuni tooftaa ni jijjiirama. Abbuma beekutu beeka. Hin jarjariin qolaa hundaa baasanii akkasitti agarsiisanis hin bariin, hin barbaadiin. Waraanni bilisummaa Oromoo har'a ilmaan keessan eenyu waliin yoom dhaabbachuu akka qabuu fi eenyu dura immoo yoom dhaabbachuu akka qabu dhaloota beeku. Jaarroleen keenyi kaleessaa gowwummaa akkasii mala akkasii dhabuutiin hiriyyaan taane waliin dhaabbataniiru. Kanaafuu gaggeessaa malee galaniiru. Har'a sun hin jiru. Namni hedduun kaaba biyyittii keessatti carraa uumame kan akka nun dabarree jedhe. Hin beeku, hin turre, hin agarre. Carraa sana eenyutu uume? Kana quba qabaadhu Oromoo. Tapha sana keessa jirraa qofaa miti. Ni taphannas, ni taphachiisnas. Nutti abdadha. Tole Oromoo. Nutti abdadha. Namni hedduun fagoo taa'ee mootummaan Itoophiyaa abaluu waliin araara buuse woboon keessaa hafee. Sinii galee woboon keessaa hafee. Wobootu taphicha taphachiisa yoo ta'e beektaa siin jedhan immoo. Woboon har'a sin argitanii isa kaleessaa miti. Taphachuus, taphachiisuus, taphicha dhiisuus
ni danda'a. Dirree kubbaa filuus, filachiisuus, kubbaa ofiin deemuus, kubbaa namaan taphachuus ni danda'a. Dhaloota akkasiitu har'a Oromiyaa keessa jira. Warri carraan kun nun darbiin jedhu carraa bilisummaa nun darbiin yoo osoo hin taane ani keessan turre wanticha quban qabu carraa nufe kuni na tufeen darbiin jechuusaati quba qabaadhu. Kanaafuu ololli waraanni bilisummaa Oromoo tokko miti hoggana tokko jala hin jiru waliin dhaabbatee lolu hin jiru jedhee gargar qooduuf shira kaleessa baree ilmaan hedduu qaqqaalii nyaatee gammoojjii keessatti allaattiif waraabessa sooree dhufe sun hanga boolla awwaala isaa ga'utti kan shira oofu kaleessa yeroo inni qawwee nurraa hiikuu dhufe ni beekna harka keenya seeneera to'achuus hidhuus ajjeesuus ni dandeenya ture gaafas garuu isatu dhugaa qabaa nutu addaggee ta'a ture sababiinsaas ummanni Oromoo bifa isaa isa dhokataa sana hin argine waan ta'eef kanaafuu yeroo qawwee hiikkachuun nu mudate dadhabaa jaarsa jabeessa ofirraa hir'isneetu mootummaatti gashine. Namni qawwee keenya fudhatee galee goonni qawwee keenya fudhatee galee hin jiru. Mala tapha siyaasaati maal goone dadhabaa jaarrolii jabeessa waa dhukaasuu hin dandeenye mootummaatti gashine. Achi keessoo kan biraa immoo kan achuma taa'ee qabsoon bakka jiran osoo hin taane waan hojjetantu murtaa'aa waan ta'eef mootummichuma keessatti warra akka hirmaa nyaachuu danda'us achumaan waliin gashine. Kanaafuu hundumtuu yeroo qaba taphichis akkaataa qaba. Warra nu diiguuf dhufes gaafas beekaa dhiisne. Dhugaan keenya mul'ate har'a garuu warri nu diiguuf hanga boolla awwaala isaatti shira qabatee deemu suni boolla awwaala isaa sana bannee itti qadaanna malee waraanni bilisummaa Oromoo gadee tokkoof lamaan maqaan isaa hin xuraa'u kumaatamaan Oromiyaa keessatti gaara raasaa jira jechuudha. Waraanni hin jarjariina yeroo bari'uu jala ga'u dukkanni akka malee hammaata. Dukkana hammaatu sana keessa ifatu jira. Ifni sun immoo abbaa obsa qabu qofaatu arga. Hanga amma obsine caalaa hin obsinu bariin bilisummaa sun dhiyaateera. Fira qabna gargaarsas ni qabna. Kaleessa Oromoon dhaaba hin qabdu, NGO hin qabdu, naggaadee dhuunfaa hin qabdu, biyya hin qabdu, hiriyyaa hin qabdu. Har'a warra humna qabu biraayyuu gargaarsichi ni jira, meeshichis ni jira, ni hidhatta, ni lolta, biyyas ni qabda. Waan odeessu nan beeka. Waraanni bilisummaa Oromoo gammoojjii kana keessa taa'ee waan hojjetu beeka. Kana hojjechuuf waajjira banachuu, kompiitara hedduu of dura naqachuu nun gaafatu. Dhoqqeema kana keessa teenyeetu hojjenna. Kan barbaachisu meeshaa sana miti. Meeshaa sana kan dalaqe kan tolche sammuu namaati. Kan barbaachisu sammuu qofaa. Sammuun sana dalagu jiraannaan adeemnee dhufnee bakka amma geenyerraa kan adeemnu kophaa keenya miti. Kan hidhannee lollus kophaa keenya miti. Uummata Oromoo hundumaatu itti hiriiree buqqisaa deemuu jira. Yeroo isaatu qeena. Hangasitti qawween bakka adda addaatti faca'aa deemu kun yoo naamusa hin qabu ta'e, yoo sirna hin qabu ta'e, yoo itti fayyadamni isaan beekamu ta'e, Oromiyaa booruu qabaachuuf deemnu keessatti balaa guddaa nutti uuma. Egeree keenyaafis yaaddu. Dargaggoon saboota biraa, dargaggoon biyya biraa qawwee argate jennaan namni isa gorsuus hin barbaachisu, isa qajeelchuus hin barbaachisu.
waan dalagu beeka. Dargaggoon Oromoo garuu yeroo hedduu qawwee argate jennaan wanta inni yaadatu isa kaleessa hagabe har'a saamee nyaachuuf garaa ittiin bal'ifachuuf isa kaleessa dhabe har'a ittiin argachuuf haaloo kaleessa qabu har'a ittiin baafachuuf haadha isaa hiyyeettii abbaa isaa hiyyeessa ittiin boossisuuf dhimma itti ba'a. Kun rakkoo guddaa nutti uumu. Yeroo hedduu waraana sabarraatii roorroo qolatu horachuun rakkoo nutti ta'aa jira. Waraana dandeettii waraanummaa qabu, waraana ari'ee harkaan qabu fiigee jalaa ba'u horachuun nu rakkisaa jira. Sababiin isaa immoo dargaggeessi yeroo mootummaan bakka adda addaatti qawwee facaasee baqatu qeerroon qawwee argate kan fayyaa qabus kan fayyaa hin qabnes inni goonnis inni dabeessis qawwee kaasee mandara keessatti balaa ta'ee rakkoo uumee yaaddoo ta'ee nu yaaddessuurraa gara geessinu yeroo dhabnu qubni abbaa ni madaa'ee ajaa'ee yoo tortore ni wal'aannatu malee kutaniin gatani. Kanaafuu iddoo geessinu yeroo dhabnu akkaataa kanaan dargaggoon nuti ofitti dabalaa deemaa jirru balaa guddaa nutti uumaa yaaddoo guddaa nutti ta'aa jira. Yoo diida keenye mootummaan humna hin qabdu akka barbaadetti poolisii irraas waraana irraas qawwee argataa jira. Akkasuma akkas miti qawwee argate kana yoo harkatti dhiisani akka saba biraa wal gurmeessee wal ta'ee roorroo saba isaarraa qolachuuf dandeettii isaa ittiin qabu gara saamichaatti ittiin deema. Haadha keenya abbaa keenya boossisa. Gara geessinu yeroo dhabnu gaa quma madaa'ee kana wal'aannanna jenneetu ofitti fuuna. Ba'aa guddaa nutti ta'e kan ba'aa qolatu, kan roorroo qolatu, kan rakkoo furu, kan qaawwa keenya duuchu ta'uu dida. Leenjitoonni har'aa leenji'aa turanii eebbifamaa jiran kun haala akkasii nu mudatu keessaa tokko. Bifa kanaan waraana dahoonuu ta'uu danda'u, hegeree Oromiyaa ta'uu danda'u horachuun ni ulfaata. Kanaafuu isuma nama isinitti iyyaa jiru nama dhaggeeffanne kana. Bakka jirtanitti ollaa fagoorraa dhuftani, aanaa hedduu keessaa dhuftani, ganda hedduu keessaa dhuftani. Koree bulchiinsaa kan yerootu jira. Koreen bulchiinsaa kan yeroo kun mootummaan abbaa irree baqataa jiru baqatee lafa keenyarraa qulqullaa'ee hin banne. Waraanni bilisummaa Oromoo mootummaa kana ari'aa jiru qulqulleessee ari'ee lafa hin qabanne wal'aansootti jira. Gidduu kanatti saba Oromootu rakkoo keessa jira. Kanaafuu waraanarraa waan eeginaa Oromoo. Waraanarraa waan eeginaa. Ofiin of bulchaa. Ulfaadhaa. Kanas kanumaan naa ga'u. Kaadhimamtoota miseensa waraana bilisummaa Oromoo ta'uuf qophii irra jiru garuma booddeetti wal arginaa. Uummanni Oromoo kabajaan isiniif qabaa, jaalalan isiniif qabaa. Ulfaadhaa, fayyaa ta'aa. Waan meeqa nu dandeessanii hirruu keenyatti guuttanii rakkina keenya hunda baattanii bakka amma jirru kanaan nu geessaniittu nuti immoo kabajaa isiniif malu, bakka isiniif malu, ulfina isiniif malu sana iddoo akeekkannee kaane sana bakka sanaa sin ga'uuf duuban deebinuu. Yoo dhufe hin baqannu, hin jilbeeffannu, dandeenyu bakka sanaan sin geenya. Akka achiin sin geenyu immoo abdii qabna, dadhabnu immoo siniif wareegamna. Wareegamuun ammoo foormulaa tokkoyyuu nama hin gaafatu. Sanaaf immoo qophii. Fayyaa ta'a.
mana nagaatti galaa. Yeroo galtan cabbii burraatti daa'ima boos lubbuu iyyatti galatoomna.